Lola biyyoota lamaa. Egaa Itoophiyaan asab humnaan qabachuudhaaf amma kabiideessaa jirutti yoo xiqqaate humnoonni 4-5 ajajaman. Hameeti, Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabratsiyoon warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagam takka dheerachuu danda'a? Shan irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gama dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha. Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha. Afuraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biyyi sun baasu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee ulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni shanan kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirraa guuza jabaa. Deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti deeggarsa hawaasummaa cimaa. Haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u. Akkasumas dhageettii dippiloomaasii, dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota shanan kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana geggeessuu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makkalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee olaalle hin qabu ka jirtudha. Maaliif tokko waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun ijaarame. Abiy dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Warra sadarkaa shaamballii shaalaqa. Lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffame miidhaa biraammoo fideef. Kunis maali? Akkuma beektan saboonni lamaan kunii fi naannoleen lamaan kun bakka lakkoofsi wayyabni raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufe naannoo fi saboota lamaan kana keessaa. Wal waraansi waliini civil war naannolee lamaan kana keessa godhamu loltuu kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabaree psychological rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti godhamu lola sabummaaf sabboonummaa irratti hundaa'e waan ta'eef ilaalchi sabummaaf ilaalchi sabboonummaa sabaratu hundaa'e. Ethno nationalism waraana kana seenee akka daran dadhabsiisu godhe qoqqoodamni akka keessatti dhufu godhe jechuudha. Amma kan loltoonni obootii fi loltoonni faannoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa 100 hoggaa booji'an ka agarru kuni lafaa ka'eeti miti. Waraanni kun waggaa 7 lola keessa ture nuffee jira. Ajajoota jajjabaa dhabee jira. Ijoollee baatii 3 leenjisaniitti naqan kanatu deema. Ijoolleen kun immoo waan loltuuf indoctrination gahaan waan ittiin godhamneef seenanii miidhaa keessa seenanii jechuudha. So lolli keessatti wal waraansi naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti godhame kun miidhaa fide. Lolli dheerachuun immoo waliigala exhaustion keessa geessee jira jechuudha. So waliigalatti humni waraanaa Itoophiyaadha. Keessattuu humni lafoo sadarkaa biyya ollaa tokkoon wal lolee lafa ollaa tokko qabatee ittisee ittiin deemurra jiraachuun isaa hedduu shakkisiisaadha. Humni lafoo amana laaffatee kanaafuu humna qilleensa haa laallu.
Abiy amma kaadrota walitti qabee hoggaa haasa'u yeroo baay'ee even actually paarlaamaa irratti illee dubbata. Nuti lola jaarraa dabaree lollu lola ammayyaa lollaadha. Wanni inni ittiin dhaadatu olaantummaa humna qilleensaati. Dhugaadhaa waraanni Itoophiyaa, raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa olaantummaa humna qilleensaa qaba kan warra Eertiraatirra. Dirooniinis bara ammaa kana keessatti, bara ammayyaa kana keessatti lola godhamu irratti dhiibbaa guddaa akka godhamtu addunyaan hundi kan irratti walii galu jechuudha. Garuu waan mootummaan kun uummatatti himaa hin jirre jira. Tokko humni qilleensaa Eertiraa akka amma dabballeen haasoftu kanaa miti. Torban dabree yoo agartan hoogganaan RSF kan Suudaan sun waan dubbate qaba. Gaafa lolli Suudaan dhoowwu xayyaaronni Suudaan akka jirutti Asmaraa jiru jechuudha. Xayyaaronni lola kana keessatti hirmaachuun isaanii oola. Lammaffaa gaafa lola Tigraay dhugaadhaa biyya olaantummaa diroonii qabaachaa ture. Amma diroonii biyyaa miti shiftaan illee diroonii argachuu eegalee jira. Yoo yaadattan amma humnoonni daldala seera alaa irratti hirmaatan kaarteeliin kookeenii adda addaa nagatan kun biyyoota Laatin Ameerikaa keessa jiran diroonii bifa adda addaatiin fayyadamaa jiran. Kanaaf dirooniin qofa qaba kan jedhu sunillee of eeggannoo guddaa gaafata. Dirooniin bakka adda addaa jira. Kana eeguun barbaachisaadha. Qabxiin biraa ani gadi jabeessee dubbachuu barbaadu haga feete olaantummaa qilleensaa yoo qabaatte humna lafoo cimaadhaan ala lola fiduun lola mo'achuun amansiisaa natti fakkaatu. Fakkeenya lamaa sadii isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Yaman yoo fudhattan bara 2015 irraa kaasee waggoota 4 biyyoonni ciccimoon Suudii fi Imiraat halkanii guyyaa qilleensaan itti roobsaa turan. Ifatanii dadhabanii keessaa bayan jechuudha. Kanaaf diroonii qofa abdatanii takkaa humna qilleensaa qofa abdatanii lolatti deemuunis booda salphina fiduu akka danda'u of eeggannoo gaafata. Tigraay illee qofa abdan taate Abiy olaantummaa diroonii qabaatee miidhaa guddaa yoo geessises fakkeenya yoo yaadattan Nooveembar 2020 hogga lolli eegale yeroo gabaabaatti mo'achuu danda'ee ture meeshaa qaban harkaa dha'ee. Riphee loltummaatti deebi'anii tarkaanfii fudhatanii garuu dirooniin bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf kanas hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Dhimmi lammataa waa'ee waraanaa hoggaa yaallu keessattuu hoggaa yaadnu waa'ee waraana biyyoota lama hoggaa yaadnu qabxiin lammataa of eeggannoodhaan yaadamuu qabu hiriiraa fi hariiroo humnaa takkaa guuza lola kana keessatti hirmaachuu danda'an. Lolli kun kan asirratti akka qayyibatan hin barbaada. Lolli kun lola biyyoota lamaa qofa interstate war qofa ta'uu hin danda'u. Lolli bara 1998 Shaabiyaa Wayyaanee jidduutti godhame lola biyyoota irra jireessatti lola biyyoota lamaa ture. Deeggarsi haa jiraatu malee deeggarsa lafa jalaatti kan godhamaa ture bifa adda addaatiin. Lolli primarily lolli baadimmee jedhamee beekamu sun raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa Eertiraatu wal waraanaa ture. Lolli waggoota kurnan asaanaa kana keessatti addunyaarra godhamaa jiru lola akkasiiti miti. Lola guuza dho'isaa qofaan osoo hin ta'in ifatti humnoonni adda addaa keessatti hirmaatani. Amma Itoophiyaa fi Eertiraa kan hoggaa laalle lola bifa sadi qabu. Lola sadarkaa sadi qabu godhamu deema. Tokko kallattiidhaan mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa yookiin waraana Abiyyi fi waraana Isaayyaas jidduutti godhamutu jiraata. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa riphee loltoonni humna waraanaa guddaa qaban. TPLF, Faannoo fi OLF. Waan jiraniif lola kana keessatti gariin kallattiidhaan ifaan ifatti gara Eertiraa lolanii kan seenan humnoonni Tigraay garas akka deemaa jiraniif. Warri ifattuu warra Eertiraa wajjin hin dhaabanne immoo carraa raayyaan ittisa biyyaa naannolee keessa bahuu sanitti fayyadamanii haleellaa mootummaa irratti geessan waan cimsaniif naannee qaama lola kanaa ta'uu jechuudha. So it will have an intrastate war. Interstate war akka biyyoota lamaatti intrastate yookiin immoo domestic warfare qabaata rebeloltootaa fi mootummaa jidduu. Kan sadaffaa immoo regional war lola naannoo gaanfa Afrikaatti ta'a. Fakkeenya tokko ni kenna. Sudaan amma yoo fudhattan milishaa warra RSF
fi humna raayyaa ittisa biyyaa bakka lamatti dhoohee wal lolaa jira. Achi keessa kilooxoorii tokko lama humni Tigraay jira. Gama warra Eertiraanis hirmaannaan akka jiru himama. Warri Ijipti gara qilleensaan deeggaraa jiru. Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dhoohe Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamuu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni sadan keessatti wal lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa humnoonni Itoophiyaa walitti banamaniit lola yoo xiqqaate humnoonni qaama 4-5 ajajaman. Hameeti, Burhaan, Isaayyaas, Abiy, Marroo, Dabratsiyoon. I want you to understand the enormity of the complexity that will come with this. So, kana hubachuun barbaachisaadha. Kana boodaan immoo warra 4-5 kana boodaan immoo warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee deeggarsa itti fufti. Gama Eertiraatiin Ijipt shakkii malee hirmaannaa arraa argaa jirtan. Suudiilleen kallattiilleen ta'uu baatu duubaan itti dhufti jechuudha. Akkasuma akkasiin bal'isaa deemuu dandeenya jechuudha. So hiriira hariiroo amma deemaa jiru kuni akka amma Abiifaa dhiyeessanitti Eertiraan xiqqittiin kophaa isii nu dura dhaabattu osoo hin taane lola gandii hundi guuzatti wal yaamee wal afuufuuf taa'u akka ta'e hubattanii akka itti deemtaniif. Qabxiin biraa akka hubattan barbaadu lolli kun lola daangarraa amma akka itti dhiyeessaa jiran akka lolli kun Eertiraa keessatti akka daangaa Eertiraa irratti godhamuu deemutti fudhatan. I believe that's a mistake. Kun dogongora. Lola Eertiraa amma dura godhame lama haa fudhannu. Lolli zamana Haayile Sillaasee fi Dargii godhamaa ture Eertiraa keessatti. Naaqfaatti, Afabat keessatti, Masawwaatti godhamaa ture.